Haatilaman gammoojjii Baalee keessatti birmannee fi yookiis tumsa qarshii taasisnee fida kan isaan jechaatti jiran. Inni kun immoo keessumaa tumsi isaan godhan $5,000 kana jechuunis qarshii Itoophiyaatti birrii 147 akka ta'udha. Odeeffannoon dhimma kanarratti nuyi arganne. Egaa Maammed Fantaallee waan qindeesse qaba. Walumaan haa dhageenyu. Gargaarsi lammiilee Oromoo naannoo Somaalee keessaa buqqaafamanii fi weerara poolisii addaatiin daangarraa dhiibamaniif taasifamaa jiru addaan hin cinneem. Baqattoonni Oromoo biyya Swaziland jiraatan lammiilee Oromoo daangarraa dhiibamuun gammoojjii Baalee keessatti beelaaf dheebuun waadamaa jiraniif gargaarsa mallaqaa $5,000 birrii Itoophiyaa gara 147tti sharafamu gumaachanii jiru. Nutis koree qindeessituu gargaarsa kanarraa kan hubanne nuti magaalaa garagaraa jiraanna. Namoonni hedduun kan waraqaa jireenyatu hin argatanidha. Garuu hawaasa keenya diinni rakkoo keessatti kuffise waan nyaatu dhabee muka nyaatu bira dhaabbachuun dirqama. Nuti WhatsApp irratti garee ijaarranne qaaman adda faffagaannee magaalota akka Jeneevaa, Zuurichii fi Berne fa'aa keessa jiraannus yaada wal ijaarree waan humna keenyaa walitti funaannee lammii keenyaaf arjoomne irraa jedhan. Haala uummanni keenya keessa jiru tokko nuti yeroo dhiyoo biyyarraallee baane isarraa wal qabateetiin rakkoo biyya keessa jiru waan beeknuuf uummanni naannoo Baalee kun ni beeytanii qabsoo uummata Oromootiif uummata gumaacha guddaa qabu. Kanarraa ka'uudhaan uummata keenya kan yeroo ammaa nyaata dhabeetiin muka nyaatu kanaaf akkasuma yeroo dheeraadhaaf uummanni kun qabsoo uummata Oromootiif da'oo akka ta'e ni beekama. Kanaaf nuti qeerroon keessattuu irra caalaan kan waraqaa hin qabnee fi haala baqattummaa kanallee ni beektanii. Mallaqa akka Itoophiyaa akka birrii doolaara karaa 5,000tti birrii Itoophiyaa karaa 147 gumaachi. Baqattoonni naannoo garagaraa kan Jeneevaa jiraatu jira, Zuurich jiraatu jira, Barni jiraatu jira, magaalota garagaraa jiraatanii telefoona walirratti himeetiin yeroodhaaf kiriit WhatsAppiidhaan kiriit goonee SMS sanboota haala kamiin erguu dandeenya maqaa kamiitiin erguu dandeenya qeerroodhaan wajjin mari'annee sanboota maqaan SM kun maali simbooliin isaa jennaan sooshaal muuvimentii qarqaarsa uummata keenyaati jennee kanaafu fuulduratti waldaa Sikoo Mandoo kana uumuu barbaannaa yeroodhaaf yoo dargaggeeyyii biyya kana jiruun waliigalleetiin akka waliigalaatitti guurre fuulduraa fi ciccineetiin waldaa kanallee gadi dhaabneetiin rakkoo naannoo Oromiyaa hunda keessatti akkuma bifa mallaqni walitti funaaname kunis qeerroo biyya keessaa wajjin mariin geggeeffamuun haala gaariidhaan lammiilee Oromoo gammoojjii Baalee keessatti rakkachaa jiraniif midhaan nyaataa, zayitaa fi wantoonni barbaachisoon bitamuun konkolaataan fe'amee waldaa dubartoota aanolee wajjin gammoojjii Baaleetti lammiilee Oromoo rakkoo keessa jiran dhaqqabuun ibsameera. Xumura irrattis lammiileen Oromoo biyya Swaziland jiraatan kan gargaarsi kun akka milkaa'uuf adda durummaan hirmaataa turan waldaa Sikoo Mandoo jedhanii moggaasuun deeggarsa daran cimsanii kan itti fufan ta'uu beeksaniiru. Gargaarsi kunis kan jalqabaati malee kan xumuraa akka hin taaneef godhuun hawaasni Oromoo hifannoon malitti imala lammiilee keenya deebifnee dhaabuu jalqabne cichoominaan itti fufuun injifannoo goola bu'u akka qabnu jechuun dhaamsa qabanis dhaammataniiru. Kan malaammaltummaan himatamanii jiran pirezidaantii Afrikaa Kibbaa Jaakob Zumaa aangoo akka gadi lakkisaniif hooggantoonni biyyattii gaafatanii. Aangawoonni paartii ANC yookiis immoo koongireensii biyyoolessa Afrikaa kan ta'an 6 wal duraa duubaan mana pirezidaantii Jaakob Zumaa deemuudhaan akka aangoo isaanii yookiis taayitaa isaanii osoo of 11 hin uumin gadi lakkisan gaafataniiru.